obboleeyyan kiyya hundi keessanuu lubbuu miyyoota na haabaaf nu muslimaati fa kan kiristaanas hundi keessanuu kan fiidoo na dhagge na biran kutini sheer goot malee na biran kutini mi obboleeyyin ta'injituun akkuma nama tokkotiin dalagalee xalabaan dhuftee mana arabaa dalagaa Saudi Arabiyaa dhuftee dalagaa seentee arabni maallaqa amma takkaa dhoowwate sikiinaan diree manatti ulaatti cufee dhiini funyaanee fi afaan yaa'u jiraachuu manatti ulaatti fannii hammaama arabaa keessa jirti billaaleek haa fiidoo tana sagalee haa taanu sheer godhaa fiidoo tana waliif والله بالله دقيقة سديدورنا نرجع دقيقة سديدورنا بوسيسين يا ربي قي يا أرمو نتي يا نتي سجل ناتا هته والله نيشو مير خايسين جريتشو وان جوف وان يسود والله نيشو ميجوت الإينا فاري في وان يجاو جريتشو ما قال سي دريشة جامد جولة هرناتي جولة هرنا هرجع تا جولة هرناتي بالله عليك قبادي بكجر تاني سجل تا لبو ميجوت أنا هابرارو سنجات الآن أبريتين تاني أنا تخيس أكان ولا تاني سنين قبادي سجل تا هندي خايسو سجل تا ميجوت أنا هابرارو أتخيس لبوسي لبون هابات ميجوتن ها ay carraa shamarran keenya hedduu takka nama gaddisiisa. Obboleettiin keenya asirratti suuraa ishee argartanii ana obboleetti jechaa jiru kun agartan kun akkuma anaa akkuma si'ii nan dalagadhettee ofan jijjiirattee maatii ishiin jijjiirattee biyya Saudi Arabiyaa dhufte. Erga dhufteen boodatti birrii qarshii ji'a tokko dhoogattee madaamin ishee qarshii ji'a tokko dhoogattee sikkiinan immoo qaama ishee waraantee balbala ulaashee akka isheen baateen bannellee itti cufte. Oromoo ko dhugaa hedduu nama gaddisiisa nyaanna nama nyaatti. Oromoo ko dhaqqabaa mucayyoo kan du'a jalaa baraaraa hundi keessanuu sagalee ta'aafiti obboleetti keenya kana du'a jalaa baraaraa jechuudha. Ashamaa akkam jirtuu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoon haa waayitu akkam jirtu kana obboleettiin keessan nagaa guutuu qabaa galata waaqayyoon jecha egaa hordoftoota koo akkuma viidiyoo jalqabaa irratti dhageessan irratti obboleettiin keenya tokko rakkina cimaa keessa jirti. Rakkina cimaa du'aa fi jireenya jidduu jirti. Adaraa keessan maaloo na dhaqqabaayii naajjeesuu hedduu lubbuu koo baraaraa jetti obboleettiin keessan. Egaa maarree isinis wanti gochuu qabda waliif sheerii godhaatee obboleettii kan namni baasuu dandeessan harka madaamii keessaa baasaa. Dhugaa inni nyaannan tun nama nyaatti. Akkuma anaati akkuma siitii ishiinis nan dalagadhetteeti malee wanti kun narra gahee jetteeti miti. Carraan keenyas waan akkana ta'eef hin beeku. Obboleettiin kun ishiinis nan dalagadhettee damoosa ji'a waggaa tokko dhoogattee saniin booda immoo albeedhaan dirashii waraantee balbalatti cuftee rakkina cimaa keessa jirti jechuudha. Nuti kan nu iyyatu waliifoo iyyanna malee mootummaa qabaannee mootummaa nuun iyyatu. Imbaasii qabaannee imbaasii nuun iyyatu. Adaraa keechaan warroonni keessattuu ijoolleen biyya shamarran biyya arabaa jiru hundi keessaniyyuu wantoota akkanaa kana yoo agartan sheerii godhaatii namoota danda'amee baafamu biraan gahuu yaala. Adaraa keessan akkatti baanu beekna malee akkatti galuu hin beeknu waaqayyoo hunduma keenya wajjin haa ta'u isiniin jedha obboloota koo. Adaraa keessan viidiyoo kana yoo agartan sheerii godhaa isiniin jedha hedduu nama gaddisiisa. Yeroo kana keessatti Saawudii fi Saawudiidhaa Joordoonii Beeruuti sirriitti jabaatee jirti. Ijoollee keenyatti sirriitti jabaatee jira. Duraa Saawudiin hin jiru taree amma erga banamee haarofti dhufee baay'ee rakkina keessa jira. Ijoolleen keessattuu haarawaa dhufaa jirtan hedduu takkas qaayii hedduu keessa jiru jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku Saawudii Arabiyaan duraan bareeda ture amma maal akka ta'e hin beeku. Kanaaf immoo isin walii birmadhaa adaraa keessa maaloo obboleettii keenya kana baasaa. Walitti ilaalinaa walitti laafinaa dhugaa waaqaa jechuudha. Ishiinis akkuma anaati akkuma isiitti nan dalagadhetteeti malee wanta kanan ta'a jetteeti miti. Garuu yoo lubbuun yaa hafu qarshii sunillee yaa haftu yoo lubbuun ishee jiraatte hojjetattee argachuu dandeessi waan ta'eef lubbuun ishee yoo baraarame qarshii sun waggaa tokko waggaa 5 haa ta'u haa badu. Garuu lubbuun ishee baraaramuudha biyya wanna mana san keessa jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu adaraa keessan walitti hin dabinaa sagalee walii ta'aa isiniin jedha obboloota koo. Nuti carraa keenya waan akkana godheef illee hin beeku. Ijoolleen keenya bakkuma hundatti biyyootuma hunda keessatti dararamaa jirani. Kun lubbuu ofii dhabaa jira. Kun immoo dararaa guddaa irra ta'aa jira. Hedduu nama gaddisiisa. Kunillee nyaanna jennee akkasitti biyya ormaa keessatti dararamna malee har'a nutti tolee nutti miti bashannanaati miti. Garuu namoonni akkasitti fakkaachuu danda'a. Namoonni tokko akka waan biyya ormaa kana yoo dhufte bashannantu itti fakkaata. Dubbiin akkasii miti. Dubbiin nyaanna nama nyaachaa jira. Adaraa keessan obboloota koo hundumti keessanii waliif sagalee ta'a. Nama nuun sagalee ta'uu qabne. Imbaasin akkuma beekamu kan imbaasitti gaafa dawwalte natti hin dawwalisiin jedha. Lammata silkii irratti hin dawwalin yookiin immoo fajjeesi waan akkasii siin jedha jechuudha. Ijoollee keenya hedduudha.
kan waa'ee akkasii hin baasetti bilbilatanii hin baasin akkas jedheen jechuudha. Kanaaf immoo waan seera hin qabnee fi isinimti warrumti dandeessa warri biyya kana keessatti mirga qabdan ofii keessanii adaraa keessan lubbuu mucayyoo kanaa baraaraa. Adaraa keessan ijoolleen keenya baay'ee rakkachaa jiru. Adaraa keessan keessattuu warri dallaalan deemtan kun adaraa keessan of eeggadha. Dallaalli kun akkanuma isiniif hin mirmatu asumatti isin gatee isin biraa deema. Kanaaf yeroo dallaalan deemtanii adaraa of eeggachaa deemaa kan jennu isa kana jechuudha. Ijoolleen baay'ee rakkachaa jiru. Baay'eedha jechuudha. Keessaa Saawud Arabiyaa nama tokkoffaa ta'aa jira. Akkuma Joordoon jechuudha. Joordoon fi Saawud Arabiyaan tokkoffaa ta'aa jira. Isaan lamaan jechuudha. Kan amma ijoollee keenya sirriitti gudda'aa jiru. Sirriitti jechuudha. Dubaayisuma jira garuu akka Saawudii kanneen himte jechuudha. Saawudiin duraan hin jiru erguma baname kanaa jammare jechuudha. Erguma baname ijoollee aaddisii yaa'uu jammarte kanaa baqa ijoollee keenya gudda'aa jiranii jechuudha. Duraan hin jirtu ijoollee duraanii malee jechuudha. Inni akkas isin jedha obboloota koo adaraa keessanii viidiyoo kana sheerii godhaatii nama dhimmi ilaalatu biraan gaa'e waaqayyoon obboleettii keenya sarka diinaa keessaa ishee baasuu hedduu takka nama gaddisiisa. Ishiinis akkuma anaati na nyaadha jetteeti dhiiga afaan funyaan naxxee jechuudhaniitiin jechuudha. Dhugaa hedduu viidiyoo ishii argee hedduu viidiyoo ishii baqa ijaan dandeechee ilaaltu jechuudha. Rabbi maaliif wanti ishii irratti raawwatamaa jiru kun jechuudha. Inda'uma amma ishee lubbuu ishii baasti. Kanaaf immoo dafaatii mucayyoo kana achi baasu yaala adaraa keessan isin jedha Oromoo kiyya hedduu takka nama gaddisiisa. Akkuma anaati isheenis akkuma si'eete jechuudha. Maal goona ree jireenyuma tanattu biyya Oromaa keessatti ni dararaa jira. Har'a waan biyyi keenya guddattee waan biyyi keenya qabeenya qabaate ta'e nutis akka allaattii biyya Oromaa irra fiinnee reeffi keenya bakkuma argatti hin badu jechuudha. Maaliif bashannanee biyya keenya keessa jiraanna ture. Garuu maal goota ree jireenyatu waa hunda nama godha. Dhabiisa waa hunda nama godha. Harkaa dhabuuni namaa gadii nama gootisanii isheetu akka nama biyya Oromaa keessatti xiqqaanne hamilee dhabne jechuudha. Garuu biyya keenya qofaa miti. Biyyoonni biraa immoo mirga guutuu qabu. Mirga lammii ofiitiif falmachuu qabu. Nuti mootummaan qabnu mootummaan keenya Waaqayyoodha. Waaqayyoon nu hojii yaa ta'u bakka jirtanitti harkuma sirraa qabatu adaraa keessan obboloota kooyi waliif mirmadhaa'e. Adaraa keessa waliin mirmadhaa walitti hin dabinaa hundumti keessan atis anis tokkuma garaagarummaan qabnu hojii namni biyya Oromaa jirru takkittiin garaagarummaan qabdu kan kushiina Arabaa keessa gola Arabaa keessa jirtu jechuudha. Hundumti keenya tokko boruwaan irra gombo atis boruwaas irra gombeettu waan ta'eef kanaaf hundi keessanii yommuu sagalee walii ta'uu yaala. Maaliif anarra mana bareedan jira jedhee ijoollee kanaa sagalee ta'uu hin dhiisu. Maaliif boruwaanis akkasuma namni jarri yoo sitti garagalte ishiin bineensuma jechuudha. Akkuma gaararraa sitti garagalte. Adooti gisee takkitti waa tokko balleessitee sitti garagalte jechuudha. Kanaaf immoo badaas taanu gaaras taanu nuti lammii tokko jechuudha. Agartanii kanaaf lammii fa'aa eeyyatu mirmatu kan jedhamu isa kanaaf walii mirmadhaa obboloota koo hedduu na gaddisiisee hedduu natti dhaga'ame waan ijoollee keenyaa dubbannee fidhu gubanne rabbi gubanne dhugaa waaqayyo jechuudha. Waanuma dubbannu wallaalle rabbi waaqayyoon harka diinaa keessaa si haa baasu obboleettii koo hedduu takka nama gaddisiisa. Ijoolleen teenya hedduu rakkachaa jiranii maaliif akka ta'e hin beeku waan akka carraa keenyallee kana godhe waaqayyoo hin beeku hedduu dararamaa jiru. Adaraa keessanuu dandeessanii viidiyoo kana sheeruma godhaa namni homaa harka takka waan takka hin kaffaltanii sheerii godhaati namoota biraan gaate akka viidiyoo kana arganii namoonni mucayyoo kana baasuu danda'an akka baasanii jechuudha. Annaa akkasiin jedha obboloota koo waaqayyo isiniif jiyyaa ta'u bakka jirtanitti isin haa tiksu isiniin jedha hunduma keenya nu haa tiksu. Jireenyi biyya Oromaa waan akkasii kana qabdi. Waaqayyo nagaadhaan biyya keenyatti isin haa galchu hunduma keenya nu haa galchu isiniin jedha. Waaqayyo obboleettii koo harka diinaa keessaa si haa baasu. Dhugaa hedduu nama gaddisiisa. Nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Viidiyoo kanaan turtii gaarii. Akkasuma warroon chaanaal keenyaaf immoo haarawaa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warri taas jirtan galatoomaa yaada fi qeeqaa qabaattan koomentii irratti barreessuun dagatina. Baay'ee baay'ee isin jaalladha.